Dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa jirtu hin jedhan. Eessa jirtu? Galaan jirtu? Borummoo asumaattuu galta. Iftaan Finfinneetti argamta. Bakka hundaayyuu itti argamnaa jechaadha. Nagaa keessanii? Egaa akkuma na beektan biirootti wal agarre baay'inni keessanii har'a immoo qaamaan iddoo kanarratti wal agarree jira waan ta'eef baga nagaa wal agarra. Kanatti aansinee kabajamtootaaf jaalatamtoota keessummoolee keenya bulchiisa naannoo Oromiyaati irratti godina addaa bulchiisa magaalaa Galaan kan taatan itti gaafatamtoonni qopheessadha. Itti gaafatamtoonni magaalaa kanaa kan taatanii fi akkasumas jaalatamtoonni jaalala addaa isinii qabu miseensonni waldaa keenyatiif koreen caasaa kanarra jirtan marti baga har'a wal agarre. Nagaa keessan jecha biqiltuun har'a dhaabne kun iddoon har'a itti dhaabne kun dhaabnee kan deemnu oduu ta'in akkuma agartan balballi itti godhamee jira. Balbaloonni itti daddabalamu akkasumas lafa kanarratti dhaabnee deemuu oduu ta'an walumaan bajata addaa irratti ramannee asumarratti waan qabnu hunda magaalaa tana akkamitti akka itti fayyadamuu qabnu oduu harkaa qabnu biraa beela'uu qabnu oduu harkaa qabnu biraa qorruu qabnu oduu harkaa qabnu dheewwachuu qabnu waltaanee itti jabaannee ni fayyadamnaa jechaadha. Kanaaf har'aan qabnee iddoon kun iddoo hunda keenyatti lafa miseensota martu keenyatti har'aan qabdanii deddeebitanii miseensonni keenya kan taatan martu keessaniyyuu asitti deddeebitanii waan hojjetamuu qabu propozaala hojjannee jirra. Propozaala keenya ni mirkaneessinee jirra. Waliigaltee qopheessinee jirra. Propozaala sanirratti hirkannee waan asirratti hojjetamu wal mari'achaa wal ta'aa dhibee koronaa kanaaf jenneeti malee galma qopheessinee turreeyyuu walgahii waan hin ta'amneef kanaaf walgahii irratti wal agarree caalmatti immoo waliin irratti hojiitti galuu qabnaa jechaadha. Kanaaf waamicha mootummaa qofa hin ta'in mootummaanis waamicha keenya waan dhaga'uu qabuuf waan dhaga'as jiruuf waan dhaga'eefis kan gaafanneefis deebii nuu kennaa waan jiruuf hojiitti galuu qabnaa jechaadha. Amma har'a tishartii magariisa uffannee waamicha muummicha keenya kan dhumaa biqiltuu nyaataaf ta'u dhaabbannee jirra jechaadha. Kan dhumaati har'a. Kaayyoon keenya karoorfannee turre biqiltuu miliyoona 1,200 ture jechuudha. Har'a raawwannee jirra jechaadha. Kanaafuu maaltu isinitti dhaga'ame? Maali nan beeku? Kanaaf amma immoo karoora ganama kaayyoo mul'ata keenya mul'anni keenya wanni guddaan hiyyummaa booji'uudha. Hiyyummaa booji'uudha. Isan biirootti ekelee booji'u wasata booji'u waluun ta'an hiyyummaa boojina. Akkuma biiroottis eessumattuu jennu san hiyyummaa boojina. Hiyyummaan keenya diina keenya. Garaagarummaan keenya garuu miidhama keenya qeerroo. Kanaaf qeerroon kamiyyuu akkuma wal agarru godina 22 irraa kutaa magaalaa kurnan magaalaa Finfinneeti irraas aanaa 120 irraa magaalaa Finfinneeti irratti miseensota qabna. Aanaa 365 Oromiyaati irraa akkuma asitti isin jirtan kana miseensonni hin jiru. Kanaaf godinoolee hundarrattiyyuu aanaa hundarrattiyyuu gooxii hundarrattiyyuu dinagdeedhaan angoomnee rakkoo jalaa baanee waanjoo hiyyummaa ofirraa cabsine akkamitti akka hojiitti galu barri 2013 olaantummaa waldaa keenya dargaggoota caffee hojii gamtaati irratti hirkannee akkamitti olaantummaa keenya dinagdeedhaan mul'isna an jedhu irratti jala murree kaanee jirra jechaadha. Kanaaf mul'anni keenya ifa, fuuldurri keenya ifa. Kanaaf mul'anni keenya waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kana mirkaneessisnee sarkaa federaalaatti sartifikeetti qabna, beekamtii qabna. Isarratti hirkannee maal goona? Rakkoo mana jireenyaa jalaa bahuu qaba. Hojii abdummaa jalaa bahuu qaba. Harka namaa eeggachuu hin qabnu. Harka namaa eeggachuu keessaa bahuu qabna. Bara dhufurraa qabnee raawwutti gallaa jechaadha. Amma jiini dhufu kun ji'a nuuf har'a tishartii uffannee maal jennee yoo ta'e tuuttaa uffannee gadi jennee hojii hojjennee kara qabeenya keenyatiin waan qabnu walitti finnee waan qabnuun
gadi baanee gabaarra dhaabbanne nagadachuu dandeenya jechaadha. Qonna asitti xaafii qamadii asitti qotamu Finfinneettis geechinee nagaduun kan keenya ta'a jechaadha. Nutu nagadatu. Hanqotu nuyi an nagadatu kan biraa ta'uu hin qabu. Har'a hin qabne ammaan booda minaan bara dhufuu keessatti magaazin yeroo ammaa kanatti kibba lixa shawaa aanaa qarsaa maallimaa keessatti gabaa sadi gabaa shan keessatti magaazin ijaaramaa jira. Ijaarameetis jira jechaadha. An waldaa kana biiroon banamee jira. Lixa shawaa magaalaa Hamboo keessatti biiroon banamee jira. Banannee jirra jechaadha. Shashamannee aanaa Siraaroo keessatti biiroon jira. Kamisee keessatti jiilli guddaadhaan socho'ee miseensonni keenya biiroo banachaa jiru. Banatanii jiru, hojiitti galaa jiru. Kanaaf waan hojjetamu hundasaa leestiroo caammaa xaraguurraa qabnee amma gamoo ijaaruutitti itti bobbaanee dargaggummaa keenyan hiyyummaa keenya mo'achuudhaaf isin qophaa'oo ta'a ani qophaa'aadha isin qophooftanii jirtu akkamittan beeka. Kanaaf hojii oduun tuffatin namas tuffachuu dhiisne hojiis tuffachuu dhiisne diina keenya hiyyummaa tuffanne yoo harka wal qabanne burjaaja'uu fi burjaajessuu keessaa baanee harka wal qabanne siyaasa kamiin iyyuu oduun bubbutamin wal qabannee wal dhageenye deemne hundaa ni injifannaa jechaadha. Inni injifannu? Inni injifanna miti. Kanaaf wal taanee wal qabannee diinni keenyas garaagarummaan keenyas hiyyummaadha jennee erga beekne achi keessaa ba'uuf wal qabannee deemuu qabnaa jechaadha. Kanaaf ani qofa ta'in jiilli keenya kooreewwan hojii gaggeessitoonni marti biiroo keessa jirru hundisa akkaataan akkamitti ijaarameedha. Nama achi hin qabnu asii hin qabnu jedhina. Godina 22 keessaa magaala Finfinnee kutaa magaalaa kurnan keessaa walitti dhufneetti kooreen kan jiru akkuma beekamu. Kanaaf waan takka shakkii keessan galina akka yeroo biraa wal ijaaree naannummaadhaan mandartummaadhaan ilaalchan siyaasan waan dhalootan firummaadhaan hiriyummaadhaan wal harkisee deemu sun nu keessatti hin argamus hin jiraatus lubbuus hin laannuu fi of keessaa baasnee jirra cabsaati isinis waan torba of keessaa balleecha. Tokko abbaa gaaraa ta'uu dhiisa. Lama abbaa garaa hin ta'ina. Sadi abbaa karaa hin ta'ina. Afur afuuftuuf sochaastuu hin ta'ina. Shan jiddu qo'attuu hin ta'ina. Ja'a maxxantuu hin ta'ina. Torba eeggattuu hin ta'ina. Kana hunda hin qabnaa qeerroo? Qabnaa? Hin qabnu mati. Kanaaf eenyumaafiyyuu afuuftuuf sochaastuu ta'uu hin qabnu jechaadha. Kanaaf diinagdee keenya mo'achuu, diinagdee keenya irratti hirkannee hiyyummaa keenya mo'achuuf harka wal qabannee deemuu qabnaa jechaadha. Kanaaf roobnis nutti cimee jira. Guyyaan guyyaa jiidha. Nageenyi badhaadha. Hin badhaana. Hiyyummaa keessaa hin baana. Nageenyi badhaadha yoo jedhamu siyaasa kamiin walitti fudhina. Kana akka beektan. Kanaaf cimtanii harka wal qabannee yoo deemne hundaan ni mo'anna. Ilaalcha kam keessaa, siyaasa kam keessaa, amantaa keessaa bilisa ta'aadha. Wal qabannee ni deemna. Jiini dhuftu tun ji'a injifannoo hojiitti gallee biirokiraasii kam keessa dabarree hojiitti gallee raawwiidhaan harkaan qabachuudha. Haasawuu haasofne arguu agarree harkaan qabachuu qabna moo hin qabnu? Harkaan qabachuu qabna miti. Kanaaf harkaan qabachuudhaaf kooreen keenya suufii fi karabaata hidhachuu koon argina. Iftaan tuuttaa uffadheen dhufuu danda'a. Namuma sanii jettanii na sodaatina. Gadi buuneet hojjanna waan ta'eef. Ifa isinii ta'ee jira. Kanaaf hundi keenya hojiin tuffannu hin hojjanna. Waan magaalli dhuumu. Magaalee kam keessatti hojii dhuumamu laga torba ce'ee kan nurratti saamu oduu ta'in nuti hojjetachuu qaba jechaadha. Kanaaf jabaadhaa galatooma feesbuuka keenya irratti isiniif barreessina waan jiru teelegiraamaan wal agarra SMS lakkoofsa gabaabaa barreeffama lakkoofsa gabaabaatiin teeleedhaan walii gallee jirra isiniif gala bifa barbaachisaa ta'een amma koronaan deemutti daandolee kanaan wal agarra. Daandolee kanaan wal agarra. Amma koronaan noo kara tokkotti gore immoo erguma tokko wal agarra. Yeroo dhiyootti leenjiin galtu. Koronaa kanaamatti koronaan dachaa 5 jiraatus leenjiin leenjitu hojii ittiin galtu. Facebook irratti akkuma agartan leenjiin galchina jennee jirra. Warra leenjisan doktora 7 qopheessinee jirra. Leenjii leenjistootaatti irra jiru. Leenjii leenjistootaatti fidnee miseensonni leenji'uu qabu.
Kanaaf caasaa hunduu leenjitu leenjitti gallee hojiitti galla waan ta'eef oduun hubannoo qabaatiin hojiitti galuun nu kasaarsaa galatooma ulfaadhaa roobni cimee jira yeroo biraa wal agarraa isin yaadaaman isin argutti isinis na yaadaaman argattanitti.